السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف جمتوتر لفتوتا يوتيوبي كوجر جرتو نجا كيسني في يوما الحمد لله نجا فيا كوتي سلي بك جرتن ربي نجا فيا سن هاتاسيسو كمارجتان تركي كافي إسا فاشني جدا مكابي فجرا جراتين زرا إننا كن silver banacin kun masyaallah baay'ee tokko bareeda dukkana maal jedhama malee bada bareeda namni nu bifa ofii jaallatu qaba namoonni barbaadan carqiiwwan akkasii silveriidhaan jechuun yoo warqaammaa sasa keessa jiru adda ta'usi jira jechuudha yeroo baay'ee ni argama masyaallah ajajachuu dandeessu isiniin jedha firaashii boondidii 5 6 tiraasii 12 garuu firaashii jaayoota tiraasii 18 kan silaarraa deemu gaa hundinuu akkuma tajaajila abbaatii minxaafii illee akkuma argitan kan abbaa sanaa miti viidiyoo maajaliitaniin jalakkaa jechuudha akkasii maashaallah kana fakkaata namoonni barbaadan ajajadhaa lakkoofsi eessaansi arganna namoonni ettan immoo lakkoofsi kooduu 941527463 telegram whatsappin argachuu dandeessu kallattiidhaanis ni hojjeta namoonni immoo telegramii fi whatsappii hin qabne immoo malee isa achiinis argachuu dandeessu jechuudha ergaan baay'ee tokko waan baay'atuuf yeroo baay'ee imoodhaanii imoon namaaf hin mijatu akkasii kana fakkaataan namoonni meeshaa garaagaraa barbaadan ganna kana ajajadhaa birraanii gatiin qodaas bakka tokko hin taa'u qodaanis akka barbaadan ittiin argamu kanaaf birraan baay'ee tokko cinqiidha ganna kana immoo bareedaadha jechuudha wantoonni guyyaarraa guyyaatti dabala birraa ganna kana immoo bareedaadha kanaaf ganna kana bitadhaan isiniin jedha namoonni meeshaa garaagaraa barbaadan biyya keessaa birraan bunaaf barbarreetu birraa akkas godhaa keessan immoo isinis birraa eegdu namoonni baay'een jechuudha birraadhumatti mudda keessanis maaliif garuu akkasii hundaafuu laayikii godhaa isinitti tolee namoonni haraatan sitan sabskiraayib godhaa sheerii godhaa akkasuma hiriyoota keessaniif shuftuuhaa